Shi qacceen kee. Qacceen nan isaa xaaxessanii horiidhaan eegan sanaaf isaan garaan qotanii miti. Shi qacceen kee maal? Guddifachaanas gahee guddifachaanas gahee. Oromoo keessa dhalatee guddatte saati Gondarreedhaa? Laki wallahi Oromoo keessa achi gosti kee maal? Iddoo Oromoo taate ati gosti kee maal? Oromoon gosa qaba? Misalnya gosa yang maal jedhati mee? Gosti kee maaliin siin jechaadha? Sanyii Taaddee Birruudhaa jette, Warqituudhaa jette, fuutee Wallootti geessite, Taaddee Birruu fuutee Tuulama fidde, gosti kee maali? Gosti kiyya sila ani Oromoo akkan deemne yani waan akkana kana baay'ee onoo hin jenne garuu akkana barsiistuuf hin dhufe maabo. Abbeen keessa jiru? Biyya jiru. Eessa hartaati immoo? Finfinneen jira. Finfinneen kan Oromooti moo kan Itoophiyaati? Oromooti. Eenyu akkana jedhu? Mootu godhe dura Itoophiyaan yani Oromooti maal Bakka mucaa kana fooloo godhaa akkanumatti fooloo godhaa mee namni dhibbi tokko fooloo godhaa. Godhaa fooloo gadi qabaate. Fooloo godhaa mucaa kana namni dhibbi lama fooloo godhaa gadi qabaate. Fooloo godhaa gadi qabaate. Chikoonni fooloo godhaa teeru. Chikoonni gosa filatan nu dhugaa rabbi jaalalli qabeenyaan bakka. Fooloo godhaa gadi qabaate. Isin haa godhani. Ahmed. Fooloo godhaa mucaa. Gora namni dhibbi lama fooloo godhaa mucaa. Oromoodha isin jechaa jira maal gurra bantanii dhaggeeffatan Oromoodha fooloo godhaa. Taaptaapiif koppilinkii godhaa. Mana koo kana gadi qabaa hundi keessanuu fooloo naa godhaa warri fooloon kun. Tuktukii kana fooloo naa godhaa hundi keessanuu gadi qabaati warri fooloon kun fooloo godhaa. Keerrootu marsee eegaa eenyutu marroo jeeqaa. Fooloo godhaa mucaa namni dhibbi lama. Ayisammaa mintee? Namni dhibbi lama. Dhibbi lama fooloo godhaa mucaa. Qabaddu maayikii qabaddu. Maayikii qabaddu. Bokkaatti gadi beenyu siin jedha sila ciisaa har ta'u. Gara ta'u abbee kiyyaati. Ta'u gadi. Waraanni mootummaa lafa. Waraanni mootummaa lakkoo tokko. Waraanni mootummaa lakkoo tokko. Waraanni mootummaa lakkoo tokko. Milishaan lakkoofsa tokko. Milishaan lakkoofsa tokko. Milishaan lakkoofsa tokko. Milishaan dulloonni milishaa keessa buutanii lakkoofsa tokko mariisaa shamarran maal barbaadan? Shamarri maal barbaadan? Shamarri maal barbaadan? Waan feetan qabdu as keessaa shamarran? Haadha Oromoo kan gargaarsifamaa ture sana kan mana Mubaarikitti gargaarsifamaa ture sana bor gargaara hundi keessanuu warri gurri siin dhaga'u gargaara warri haadha qabdan warri haadha hin qabne illee gargaara. Haadha Oromoo sana gargaara mana Mubaarik Musammaatti. Bira dhaabbadhaati. Abdiidha. Abdii afaan Oromoo eenyu sii barreesse maqaa kana? Chikingi Amaaraa? Maalidha afaan Amaariffamoo? Amma akkamitti afaan Oromoo dagattanii Amaariffaan deemtu sin? Oromoo miti? Jechuun Oromoo yoo ta'anis beektaa Oromoon Oromiyaa keessatti malee Itoophiyaa guutuun fakkeenyaaf Amaariffa dubbatti mire. Irra gudii namni amma biyya bulchaa kun Oromoo dha maal? Oromoodha lakki jechuun sirna wayyaanee keessa ture akka gabrummaa bulle duraanuu ati sin beektaanis nan beeka. Amma gabrummaa keessaa baatanii jechuudha. Ka jechuun afaan kiyyaa akka kanatti siif waggaa meeqa erga gabrummaa keessaa baatanii? Waggaa meeqa erga gabrummaa keessaa baatanii waggaa meeqa? Waggaa bara 2012 eegalee kunoo har'a afaan keenyaan dubbannaa bakka feenetti illee jechuudha. Ergasii hoo gaafa erga dhalattee lafa buutee obbarte afaan Oromoo dubbachaa dhuftee yoo dhangeenyeeti? Lakki jechuun afaan Oromoo yoo dubbanne illee bara gaallaa jedhamnee arrabsamaa ture osuma arrabsamnuuti osuma waan feenu goonu hamma garuu dambalan daadannee afaan Oromoo dubbachuu dandeenya bara dureen hin dandeenyu dubbachuu.
baadiyyaa keessatti malee magaalaatti achi ba'uu hin dandeenyu kaa. Amma ati magaalaa irta? Jechuun magaalaa ammaaf magaalaa jiraachuu baadhullee magaalaa keessa illee jiraadheen ture garummoo jiraachuuttis immoo numan jira ammaa kanaaf ammaaf malee. Bakka darbi jiraadhu haadha manaa fuute moo kanaan? Ara maal jechuudha amma dura ganaadha nafoosiif ta'a yoo rabbi jedhe. Bakka amma fuudhuu qabne tokko. Ni rifeensaan kun abdii. 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 Oromoo taaphtaafiif koppilinkii shariinaa godhame abdii. Asumaanan keessa seene. Eenyudha? Nan beektu moo? Hin gurraachaan biratti si mul'isu rabbi. Mee rabbi neetworkii kee Ilaala hin mul'atu. Abbaa cabsaa si jedhama. Waraanaati. Okay. Waraanaati. Ture. Waraanaa. Waraanaallee miti. Waraanaa miti. Waraana miti. Waraana kam deeggarta? Deeggara waraana Oromooti. Abaa'oo. Maaliin deeggarta? Moo akkamitti deeggarta? Huynuma kan kootiin deeggara huyna koo kenne dhiiga koo kenne. Akkamitti? Hanguma danda'ameen gama danda'ameen yaada koo kenne. Kan sanaan gaariidha. Namni shantamni biyya kana fooloo godha abbaa cabsaa namni shantamni fooloo godha gadi qabaate. Gadi qabaa fooloo godha neetworkiin koo hin jiru. Namni shantamni jaartii fuute moo ganaadha? Ganaadhaan fuune. Idimeen kee waggaa meeqa? Waggaa 28. Jaartii fuute moo ganaadha? 28. Idimeen saddeet akkamitti jaartii fuute? Fayyaadha miti ofii? Fayyaadha dhugaa dhiisimee akkasii miti. Tigili guddaa irra turre. Tigilii gaafa jettu maali? Tigiliin haadha manaa fuudhee si dhowwe kun? Icciitiin hedduu jira ka aamee bara akkas qofaa miti. Icciitiin ilma namaa kun baay'ee dhagatii ta'ee fi Abbo waan jabaate Kazim jedhee jaartii qofa nama fuusisuu miti. Kazim jedhee ammoo kaayoon koo jaartii qofa fuudhuu miti. Bakka sifaa ta'uu rabbi. Waan ati yaadda hundaa rabbi si maamilli keessu. Amiin amee koo baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja dhugaa rabbi hojiin kee hojiin boonsu waan barbaadde abbaa barbaadde gaafachuu fi qajeelchuun dirqama keeti. Jallataalleen jira qajeelaalleen jira sittaa tolu. Bushura. Ahmad. Warri walitti garagaltanii suuraa kaatan kun isin maalidha isin? Ati sagamanaati moo sagamanaati namni wal seenii jiru kun? Federal Police. Federal Police? Bamarroo misik. Anisa. Federal Police. Maali kan isin walitti gaarreeffatan immoo maalidha? Nagaadha miti? Nagaadha. Mee viidiyoo mana addaati? Viidiyoo nan galchu gini kan koo viidiyoo nan galchu. Akkamitti eenyu waraana si godhesi? Ofumaaf hin galee amma. Ijoollee Harargeeti ati? Masgabaa dhufe jaani. Harargeedhe. Amma nagalchitaadhe waraana keessan kana? Nagalchitaa? Akkam godhe? Achi keessa nagalchitaan siin jechaa jira. Maal godhee si galchan? Isin wajjin nama dhiituudha kachi galee. Nuti nama hin dhiinnu gin. Qo'ee mee tokko dhufee mana saree itti kaayee akka mana sargii har'a heeruma fuula isaa ta'e wayi. Naa! Wayi naa madde. Eeloo abbaan. Baala ministir. Ijaannan harkaa. Hin argitu ati ijaan. Nan sirriitti nagara sirriitti. Akkuma ta'e agarsiisu nagara. Isa kakeetti kanaadha nama haala daawwata keetti yiitii lafatti fitee gala. Takkaa dhukaasee hin beeku. Viidiyoo mana waraanaati. Waraana. Waraana maaliiti?
waraana Itoophiyaati. Isa jaartii waraanu moo isa biyya waraanu? Isa diina waraanu? Lakki kan jaartii waraanu osoo hin ta'in kan jaartii waraanu ni jira. Waraanni jaartii waraanu ni jira. Viidiyoo banadhu beeti. Viidiyoo banadhu. Forfaalee namaatiin deemna. Zim jettee akkanumatti. Dukkana keessa hin jira. Dukkana keessa maal fuutusin? Ifatti hin baanee sin ammallee. Ifatti hin baanee qoy. Ifa ba'oo osoo hin ta'in lakki dukkana keessa gisee sin jedhu gaara osoo hin ta'in kan hin jiru iddoo ifaan hin jirre. Eessa dhaloonni keeti? Taaftaafiif koppiliinkii godha hundi keessan nu sheeri godha. Harargeedha mangistii. Harargeedha? Isin amma waluma gurmeessitan jechuudha uummatuma Oromoo kana lafarraa balleessuudha. Inni kun illee Harargee jedha, ati illee Harargee jetta. Isinuma bicheetu waraana ta'e biyya fixaadha jechuudha. Maaliif biyya fixa gisee jettu? Eenyu fixa? Dhumaa jira ka dargaggoo hidhamaa jira. Harargee keessa abbaa manaa haadha manaarraa hiitanii haati manaa rakkachaa jirti. Nama meeqatu ilmaan bakkeetti rakkachaa jira. Kunoo shamarran keenya kushaappee jechiisaa jirtan haadha ilmi kushaappee jechiisaa jirtan. Ispoortiin jechiisaniitu mana gadhiisan na gorsanii itti qaallattiin qaleessa boqqolloo muka lama hattee. Isiin rakkinaaf hatte beektaa ammadoo kan akkas godhu sanii fiifattuudha. Akkamitti akkana godhu tures qaallitti. Isin hin jeen kaa Ahmad isin hin jeen kaa addaan baase maaliif anaaf isaa waliif fiddamoo akkam? Nuti hin goone gennu. Isin hin jeen kaa amma kiyya isin gisee jettu akkam bakka bu'uun danda'a? Eessa jirtaati? Adaamaa jira. Adaamaa jira. Adaamaan jira Ahmad. Obboleessa kiyya Adaamaa keessa diinaa kamtu jira kan isin Adaamaa magaalaa keessa teessan uffannaan dhuftanii isin magaalaa keessa maal fuutan? Namni uffata kan uffate diinee egaa namni uffata kan uffate maal fuutu magaalaa keessa? Kan diinni jiru daangaa irratti uummanni keenya dhumaa jira isin magaalaa keessa maal fuutu qosi jammar? Gaafii bareedaa na gaafachaa jiru. Waraana warra shamarraniitii eegamanii magaalaa keessa federaalallee ta'anii maal ta'anii warra shamarraniitii eegamanii isin dhiirri maal fuutu magaalaa keessa? Oromoon akkana jedhu laal Oromoon akkana jedhu inni dirqama viidiyoo banadhu dhaggeeffadhu kaa dhaggeeffadhu banaddaati inni dirqama inni viidiyoo banadhu waraana mataatiin shakkiidhaati duuriyyee natti fakkaataati waraana miti akkatuma waraana akkanatti boonee mana saree kaatee deemu seera eessaa fi kunuuf hin bulaan iyyuu viidiyoo banadhu. Waameen nama tokkoon si bideetti na wal si barsiisa waaqayyo si eebbisate. Waa'ee maaree tokkoon fidee dhibe. Taaftaafiif koppiliinkii godha. Taaftaafiif koppiliinkii ishee godha. Maaree. Maaree. Ayyee. Maaree baddaa warroo nagaan siif haa ta'u. Ayyee. Nagaan siif haa ta'u. Aamin siif illee ama. Naa kottu deebii keessa mucaa keessa galtee ilaalini. Naa kottu deebii. Kottu. Naa deebii mucaa keessa galtee ilaalini. Jaasa maa keessa galtee mucaa ilaaltaa? Oromoo wal bara. Wal bara yoo Oromoo wal garsiisan malee waliin barsiisan jettu. Isin shurrubbaan magadiftoon seenaa keessa gurgurataa. Yarree guddi ammaatee qasban. Ahmad dageeka Oromoo wal garsiisan malee waliin barsiisan. Maare. Ayyee Maare. Sagalee kee ol kaasate nama guddoo nama ijoolleedha. yaa ijoolleedhaan. Jechuun ijoollee gaafa isin jedhu giddu galeetti dhuma dargaggeetti. Waggaa kudhan guuttee? 22. Bamarroo misikirtoo. Ammallee daa'ima kaatee daa'ima ka waggaan 22 waan himatan kun himannaa nama barbaachisu ammallee reefuma harma dhiisan jettuu reeti maal waggaa 22 hidhimee jettee matta ammaati. Qalli hunde waggaa xixiqqoo akkasiin himatinaas yoo himachuu ta'e waggaa namachi butaa waggaa 30 28. Sagaleen keen kukkuta. Eessa taate? Ambishoon jira. Mee rabbi jedhi. Akka. Bishooftuma biyya alaa jirta. Lakki bishooftu jira. Maali hojiin kee?
Hojiin qabu kaampaanii hojjedha. Wanta uummanni Oromoo kun waan si gargaaru qabu waan himattu hin qabdaa? Laa. Heerumtee moo ganaadhaati? Hin heerumne. Maaliif teessaree kanatti waggaa 22tti geessee darbaa jirta? Tamti callumatti teessite waggaa 22 waggaa qaldii ho'isee tamu wagguma 20 kun waan guddaadha. Tan qalladee callumatti firan taa'e malee. Gaafa ijoollee sitti bilbilan midhaan bilookiin ijoollee ofirraa. Ishee? Hayyee. Bilisummaan eegaara. Eessaa fuutee midhaan cikichikitti guddisii ijoollee gaafa sii dawwalan siif dawwalan. Ishee? Fooloo godha. Gadi qabaa fooloo godhas. Hayyee heeruma hin dhabne garuu ani wannan eeguun qabaa. Kaayyoo qabdasaa? Kaayyoo qaba haga Oromoon bilisoomutti hin heerumu jedheetiin murteeffadhe. Kaayyoo qaba. Bilisummaan eegaa jira. Bilisummaa immoo bishooftuma keessa rafanii bilisummaan eegamaa immoo. Rafaan jiru beekamee. Maal godhaate mee viidiyoo banaddu mee amma? Rafaan jiru beeki. Mee viidiyoo banaddu eenyu sagaleen dhiiraa wayii si bira jira sagaleen dhiiraan dhaga'ee ka'e. Dhugaa rabbii namoonni bira hin jiru. Sibira haasee kee abbaan ta'e qalbii akkasii ni sika. Haasee kee maal jettee maal jedhaa ramman si bukkee gati. Homtuu hin jiru dhugaa rabbii. Eenyu wajjin taatareeti. Kophaa kiyya kophuma kiyya. Qophaan bakkee mana kireeffattee moo? Godhanyaan xiyya tokko hin jirti. Isiin garuu hojii galgala hojjetti beektee shiiftiin keenya garaagarii. Kiraa mana hamma mataa kee qophaattis ittiin jabaatu ati.